Harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haadha qabu kan isiniin jedhu ani reedii Adamtuuba. Guyyaa har'aa odeessaalee hedduun qaba isaan keessaa ijoo isiniif himee kaan gama boodatti walitti deebina. Odeessaan keenya haaraan dhibeen koronaa vaayirasii biyya keessatti babal'achuu isaatiin wal qabatee keessattuu magaalaa Adaamaatti haala cimaa ta'een babal'achaa akka jiru himama. Shakkii saniin namoonni 24 koovidii kanaan shakkamanii mana yaalaa jiran. Namoonni amma dura kan qabamanis namoota 24 ture. Namoota 24 keessaa hundi isaanii bilisa ba'anii garuu maatii isaanii kan shakkamanii biraa ba'an irratti COVID-19 argame yookaan dhibeen kun jechuudha. Baay'ee hamaadha. Dhibeen kun biyya keenya keessa godinoota hedduu keessa bittinnaa'ee garuu qaamni mootummaa ifa godhuu hin barbaadu jedha warri xiinxalaa biyya keessa. Nuti gaa biyya keessa hin jirru waan isaan nu jedhantu isaan nuuf dhugaa ta'a because dhibeen kun biyya keessa hin faffacaane jennee hin fudhannu gonkumaa. Maaliif argu jirra biyya biraatitti biyya alaatitti argaa jirra waan ta'eef hin facaane jennee fudhatu hin dandeenyu. Sababni isaa akkuma hundi keenya argaa jirru kana babal'achaa jira jechuudha. Godinoota Oromiyaa hedduu keessatti akka babal'ate himama. Ammas lakkoofsi Itoophiyaan himattoon gammaa namni dhibee kanaan qabame nama meeqa jedhan beektanii? Nama 19 qofaa jedhan namni dhibee kanaan qabame. Haa ta'u silaa yoo dhuguma nama 19 qofa ta'e gaariidha waan nuti barbaannu nuti tola. Maaliif nu dhibee akka biyya keenya seenu feenu keessattuu Oromoo asumaan immootu wanni galateeffachuu barbaadu namni waan galateeffanne harreedha jedhanii beektanii. Namni waan galateeffanne harreedha jedhan obbo Jawaar Muhammad galateeffachuu barbaada waa'ee dhibee kanarratti odeeffannoo guutuu uummataaf dabarsu jira. Akkasumas immootu miidiyaa isaaniitillee kana qofaa miti. Taakkaa injiinar Taakkalaa Uumaa odeessaalee hedduu fi akkasumas immoo biyyoota keessa deemee magaalaa Finfinneetitti dhibee koronaa vaayirasii kanaaf haala cimaa ta'een hojjetu jira. Baay'ee isa galateeffachuu barbaadaa jechuudha. Isaan kana lamaan qaamni mootummaa silaa amma waa'ee siyaasaa dhiisee siyaasa ofiitti deebi'a. Dhimma isaa gama dhibee kana osoo godhe uummata Wallaggaatirraa neetworkii banee akkasumas immoo warra Gujii irraa Booranaarraa neetworkii banee siyaasa boodatti deebi'a. Gaafa dhibeen deebite booda amma siyaasa miti kun dubbiillaan uummatarraa neetworkii banuun odeeffannoo gahaa akka argataniif amma fakkeenyaaf akka maqaan isaa eenyu Yaahiyyaa Bashir odeeffatetti gurbaa tokkotu Wallaggaan ture jedhe guyyoota sadiif Wallaggaan keessa gama Asoosaa akkasumas immoo Gincii ture. Odeessi jiru uummanni keenya akkuma duraanitti gabaa gabeeffatee wal keessa deemee wanni duraanitirra haalli duraanitirra haalli jijjiirame tokko akka hin jirre Yaahiyyaa Bashiritti mee odeessaa kanaan achi jalaa fudhadhee soo dhibeen kun baay'ee sodaachisaa ta'eera addunyaa nuu sodaanneerra mataan keenya akkuma isin argitan kana mataan nuti gishirate areenni nurra gishirate waa cufti nutti hadhaa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo gabaabduu tana naalaalaa jireenyi dadhaa'urraa waxii shunkurtii hin qabne shunkurtii jedha timaatimii shunkurtii ni qabdi waxii akkasii waxee nyaachuu jiraan biddeena wajjin maaliif sababa gabaan tokko hin jiru gara baatee bitattuun hin jiru. Viidiyoo gabaabduu tana daawwadha isiniin jedha gama dhumaatti irratti gad isiniif dhiisa. Inni kana fakkaata. Inni biraa ani yeroo hedduu agartanii waa'ee shamarraniitii fi waa'ee haadhatiin tasumallee akka ani waan tokko gochuu hin barbaanne ni beektanii nama tuqullee akka hin barbaanne hin beektan. Kanaaf har'a maal jechuu barbaade aaretiin dhufe guyyaa kaleessa Facebook kanarratti yoo argitanii qabaattan namoota haadha nama arrabsan haadha nama kabajaa kan qabdu haadha nama kan kabajaa qabdu yoo arrabsan maal isin dhagahamu? Inni yoo jette namticha hangaasaa jedhanii san gartee namticha hangaasaa jedhanii hundi keessanuu ni beektan. Nama shororkeessu hin beekamu nama arrabsu hin beekamu dalagaa biraa hin qabu yeroo hundaayyuu muqaama mootummaa maqaa dallawateetiniin uummata arrabsa. Guyyaa kaleessa haadha kabajamtu haadha Oromoo haadha Jawaar Muhammad arrabse. Jawaar Muhammad arrabse dadhabnaa haadha Jawaar Muhammaditti tariyaa uummata kenname waa isinitti himu. Jawaar arrabsuun rakkoo miti. Nama sin aarsu nama sin dinku kan akka isaati waan ta'eef Jawaaris namuu akka isaati yoo arrabses homaa irraan buusu Jawaar yoo arrabses immoo umallee rakkoo hin qabu. Garuu haadha isaa manatti
mi haadha ofii hin ilaalu maal goote haati sun Jawaarin naa qabsaa ittiin erganne akkuma nama kamiitu barsiifattee inni gama siyaasa seene malee naa siyaasa seene hin jenneeni haadha isaa tuquu maaliif barbaachise maali sababnummaan haadha arrabsu yaaki namni dadhabina gana ga'e maali haadhatii yoo arrabsan hagamtu sitti dhagaame ata ilma haadha akkana wasiin jedhan haati ta'e akkana wasiin jedhan maal sitti dhagaamu dadhabinna irraa akira kun bututaa jechuudha namni akkana ma abbaa kiyyan taane bututaadha natu samiti isa dhaye natu qileetti isa gata kun siyaasa miti dhageeffadhu namoonni siyaasatti fudhatanii jira waan hangaasaa jibbituu jechuu dandeessan no namni xiqqaata nama haadha nama arrabse xiqqaata dhammanna na biratti kabajaa tokkos hin qabu xiqqaata bitama nama osoo ilmi isaa jiru haadha arrabsu mee Jawaari mana arrabsu akkuma ture jammaree Jawaar arrabsu jira rakkoo hin qabu gaafa kaan amata meeqa shanee jedhee ummata Oromoo kana wal nyaachisee Oromoo Wallaggaa Oromoo Arsii Oromoo Harargee kana walitti diree asii keessa gaafa kaani gama mootummaatti deeme ammallee mootummaa seenee Jawaar jedhee dadhabee lallabee boo'ee waan godhu wallaalee namni jalaa dubbatu dhabamee innaan amma haadhatti tan mee haati maal goote yaa obboleessa kiyya polotikaa oofaa jirti moo biyya hoogganaa jirti moo paartii hoogganaa jirti moo mee haatummaa maal balleessite arrasite yaa obboleessa kiyya naahin yaa dhamaa maali namni akkana bututan annahuma haadha namaati fi dubartii tuqu malee maal jibbana alattal abuuku zaatu yaake wasak akkanaa kana argise jasba an silaalaan na bira jiraate mataa isaadha nama haadha fi dhalaa tuqu na biratti dubartiin kabajaa qabdi yaake dubartiin obboleettii teetii dubartiin haadha teetii maali namni kana dadhabaan mee isin mataa keessaniititti nama haadhatee arrabse akkamitti si aarsa baay'ee nama aarsa dhugaa rabbiyan hedduun aare shaayaa dhuyin osumaan maali namicha santuma na aarse bar akkamitti haadha namaa tuqa ani nama an ammallee taanan isinitti himaami hordoftoonni kiyyaan isinitti himaami abbaa fedhe taanan isinillee tuqe shamarranis dhiiras abadan nama akkasiisan hin dhiisu hin arrabsaa yoo kana boodaani safuu naan hin jedhina nama haadha fi obboleettii nama arrabse hin dhiisu ani safuu naan hin jedhina shamarran ofii kiyyaan tuqu haadha tiyyan tuqu haadha namaan tuqu garuu nama tuqe mootu dhukkee abbaa isaa nyaachisa maali namni jal'ataan namummaan qabu bar mee namicha sallaalaam akka ilma namaa nyaaruman qabu waan biraa isaa karkarroo nyaara ilmi namaa qabu nyaara hin qabu ka areedattu haa ta'u ka rifeensatu haa ta'u rifeensa rabbitti hin beeku nyaara rabbitti hin beeku kanaaf munyaani rabbitti hin beeku kana abaarramaa jechuudha nama rabbii waa hundarraa fixate kana karoonaa maal ofirraa eegan akka isaa kana ofirraa eegan kanaaf nama akkanaa kana waan ta'eef nama akkanaa isinis akkuma anaa kabaja sin kenninaa fi jaalala sin kenninaa fi akka namatti hin ilaalina nama haadha nama arrabsee abadan biran darbina jasbaa akkasiisan jechuu kana ka uumama rabbiin karkarroo isa uumu maali kun namni teefne kanaan jedhe yaadebbo ani dhugaa dubbachuudha nama akkanaa kana hiddi tuffadha beekta tuffadha sirritti baay'ee tuffadha dhugaa isin mee hangam tuffatta nama akkanaa kana akkamitti ilaaltan tuffatama akkasii tuffattanii silaa namni bar yeroo ammaa kana silaa jechuudha dhugaa sa'aatii silaa sa'aatiitti jaalalaa sa'a waan gaariitti dabarsan mee amma jaarsa akkasii sun silaa ani isa taate kam godha beekta yoo mallaqas qabaadhe jaartii tiyya ilmoo tiyya qabadhe nama guddaadhami jireenya gaarii makiinaa gaarii tokko qabadhe mana gaarii tokko qabadhe keessa taa'ee tasnaannaa malee galgala qabriitiin dulluma keessa nama arrabsu maaltu waan akkanaatiin nagee maaltu ciqiciqii akkanaa keessa nagalche obboleeyyan waay silaana taate jaalala jaartii tiyya wajji dabarsa ilmoo tiyya wajji dabarsa akkasitti bashannanee jireenya kiyya miidhagsee jiraadha malee yaa boo nama gadi bahee kan anam fakkeenyaaf akka dhuunfaa kiyyaatti duraan bara 2017 keessa laayivii feesbuukiitiin akka barbaanne arrabsaa akka barbaanne taphataa maal turre inni uyyuu na sheenessu jira ammaan maaliif nama arrabse sa'aatiitti nama arrabsaa ture san doo jaalala nama wajji dabarse waan gaarii tokko namaa qoode
kasanirraa hafe bashannansiisee bashannanu anamma isin wajjin bashannanee isin bashannansiisuun barbaada. Yaada gaarii isiniif dabarsa. Sana booda qophiilee bashannanaa tokko isin godhee na hojii kolfitanii na hojii taphattanii akka mana tokko keessa jedhutti hashaquu barbaadna bakka. Jireenya waggaa 100 kan jiraanne bar addunyaa tanarra bar waggaa 100 kan jiraannu isin gaarrama. Yoo jabaate waggaa 80 waggaa 70 waggaa 90 dhibbaaf yoo jabaate kanarra hin jiraattu waggaa hangana jiraattu tanaaf jecha wal jibbuun wal arrabsuun wal xiqqeessuun wal qaanfachiisuun faayidaa maal qaba yaa'oo gandaa wal qooduun kutaa wal qooduun kun Oromoo Shawaati kun Oromoo Wallaggaati kun Oromoo Arsiiti kun Oromoo Harargeeti kun Oromoo Baaleeti kun Oromoo Gujii Boorana Iluu Jimma Wallo jenneetni waan akkana haasa'uu dhiisne ilmi namaa ilma namaati jennee wal haqqafne jaalalolii qoonnee yoo jiraanne eesh mushkila maal rakkoon jiru ilmi namaa kun bar kun qabeenyaaf sitti naafa kun waanuma ati jiraattuuf sitti naafa kun immoo gandaaf si jibba faayidaan qabu ani sin gorsuu dhugaa rabbi kutaan filatina bifa namaa filatina amala namaa qofa namni sun sitti kalaa'ee jennan nama san dhugumatti akka namaatti kabajaa godhii fi jaaladhu bootaa iddoo kennii fi waan tokko sirraan bu'u jechuudha. Yoo kan akkana waan akkuma asbaanii guyyaa tokko feesbuukii kanarratti namni naa beekudhanii intala akkana ebaluun takka qullaa baafattee takka akkas gootee takka mentarkashii yoo goote amma feesbuukii kanarratti baay'ee waan nama salphachiisu samoona kana agarta kalillee isinitti himee ture waa'ee bultii nama dubbatan qaanyi bultii namaan keessa galanii mee maaltu galchee bultii nama abbaan barbaade olaa fuudha abbaan barbaade olaanis abbaan barbaade ol jalaa baafata salphinni kanuma jira saniiti maali feesbuukii irra wal saaxiluu jaarsaaf jaartii yoo wallantu feesbuukii irratti wal baas akka waan feesbuukiin mana amantaa ta'e yookaan immootu akka waan feesbuukiin jaarsa ta'e feesbuukii irratti wal baasan namni tokko du'a feesbuukii irratti himan ebaluun du'ee piroofaayilii gurraachesse maali dogongoroota dadhabina akkana nurraa hafobbo malleen immootu dura dogongorte erga dogongorte ergite maqaa kees balleessite maqaa nama biraa balleessu isinitti hafu in erginaa namatti abaddan nama jaarsa kee hin taane nama waa tokko sirraan qabne bireendummaa qofaaf jettee mallaqa abaddan hin erginsi nyaata birrii ta'e mi'eeffatee naanni birrii ati ergituuf saniin dabiraa jana hin erginaa fi waan akkana ittiin jiraadha jireenya keessan ittiin tasnaannaa waggaa akkuma hin jiraattani waan gaarii tokko itti godha waan maatii keessaniif dabarsuu dandeetta waan ilma keessaniif dabarsuu dandeessa waan jenereeshinii dhufu dabarsuu dandeetta waan akkana malee asumatti addunyaa onlaayinaa kana akka waan onlaayiniin kun nu fudhatee qabrii nuun deemu tokko du'aa dakkanaa kun dogoggora guddaa nuun barbaachisu abadan dhugaa gorsi koo kun isin haasa'inu ani gaafa tokkoof isiniif ta'a maaliif beeyta waa hundi argeen jira namma hiyyummas argeen jira durummas argeen jira baqattummas argeen jira biyya alas argeen jira an biyya hedduu deemuu baadhus biyya Suudaan qaxxaamuree biyya kana dhufe biyyoota lama keessa taree as dhufe Itoophiyaarraa jireenya Itoophiyaas hadhaa fi mi'aa dabarseetiin dhufe biyya kanattis jireenya hadhaayas dabarse mi'aawas dabarse siniif gala namni rakkannes hin jiru namni immootu keessan dabarfanne illee hin jiru bareen jira ammoo hunda isaatu naaf ifee jira sirriitti amma silaa biyya jiraadhe kan jedhu illee natti hin dhaga'ama garuu wanti hundi naaf ifee jira qalbii keenya kana amansiisuu dadhabneeti malee wanti biyya alaa jiru kun biyya keenyas hin jira gabrummaadhaaf malee xiqqoo rakkoo siyaasa mootummaa biyya keenyaa kanatu rakkisaa ta'e gaafa wayyaanatirraa ka'ee gaafa dargiitirraa hanga ilaa ammaatti waa'ee mootummaa xiqqoo dhiibbaa adda addaa waan jiruuf sodaan adda addaa waan jiruuf waan akkana xiqqoo dhiibbaa nuti ta'e malee silaammaa biyya keenyatti akka biyya ormaatitti jilbiiffannee hojjennu kana hojjennee bar tujjaara biyya keenyatti amma fakkeenyaaf mee haa jennu biyya ambaatitti yoo baatu dhagaa baadhata dhiirri hoolaa namaa tiiskaa gibbii namaa eegaa biyyatti godhi yoo siin jedhin goota haara baloo jettee numaayyuu abbaan kiyyaa eeysisuu zabanyaa bitatuu danda'a abbaan kiyyaa akkana jetta garuu biyya alaatti isuma dalaguu jirta waan biyyatti uffatte san silaa biyyatti isinuma dhufu dubartillee amma mana arabaatitti distii dhiixanii waan adda addaa qotanii mana qulqulleessanii nyaata hojjettan biyyattillee dalagaan kun inuma jira sarraatanya nama ta'a jenna baruu agartee kuni hanqina biyya keenyatti waan jirudha jechuudha
biyya alaatitti amma gaafa biyya alaa kana gaafa gallu barnu amma fakkeenyaaf anis isinis gaafa galtan waanuma xiyyaara oofaa turre wayi agartee akka waan xiyyaara oofaa turre wayi ta'anitiin hin gallaa bar banne biyya alaatii dhufeedhaan nutti marama waan nu dalaynu hin beekanii isaan dalagaa nu silaa irra jirru beekanii nu tuffiifuu nuun fudhatan garuu akka waan makiina oofaa turre yookaan garaajii wayii keessa hojjennee waan guddaa wayii keessa argite hoteela gurguddaa keessa amma bar hoteelli jiraa miree hoteelota gurguddaa keessa hojjennee waan akkasii gallee maatii kenna bakka waan akkasitti fakkaata akka nuti duwidii keessa dhagaa akkatti baadhatee gara galgala kush jennee fooqirraa deemnu hin beekanii akka immoo distii namaa tana waliin dhaawollee gara aramni yalla xiffi kalbi yaanu ariitu kana quba qabaatanii beekanii silaa baay'ee tokko bar wal dhuguma mee narra hin kaa'inaatiin mee akkam gaafa isinuu biyya baatan waan akkana hojjedhatanii yaaddanii beeytanii qulqullina hojjedhattee biyyaan baatee beeytaati anta sana keessa hin deemna nama fakkeenyaaf gaafa biyya ba'u maal jee wayi manca fiqaadii baafadheen ture biyya alaa deeme makiinaa bishaan lagaa fakkaatu kana laal shufeera ta'ee hojjedhadhee biyya bahe gaafan biyya bahe jedhu abjuu manatti ta'e walaa meeti makiinan bishaan lagaa fakkaatu baadhu dhagaa doyidarratti dirqama kamar dirqamni jireenya waan nyaattu hin qabdu yoo hin dalagatin jechuudha siif gala akkasitti namni jireenya tana garana shawwadee garas shawwadee jiraata waan ani yookaan seenan biyya alaa kun waan nan barsiifne tokko qabu dhugaa rabbi ani biyya alaa kana warqii wayii bakka fooqii irratti akka barbaadetti anjabee waan jiraadhu ayise abjuu dadhaa sun hundu abjuu siila maaltu nuti dukkaneessan jedhaa baran wannoo biyya keenya wayyaa boor ana fakkeenya biyya kiyyatti dhugaa rabbii isinitti hima dhugaa rabbii kana takkaa haadha xiyyaa bishaan kanneen beeku lafa ol fuudhe maaliif bakka anan jabaa sarraatanya jira sarraatanya anjamaa itti akka amma aramni nu gootu kana godhaatiin yaamuuti ture bakka itti iyyee hay fidi waan san maali yoo isaan na ergan ani si erga yoo maatiin waan ergu ani si erga dafee sanuu arrabsaa akka amma jarri arabaa nu gootu kana waan akkanaa namuudatan seena nama tasumallee bakka waan fooyyaa wayii garte waan biyya keenya hin jirre wayii ay gowwummaa fakkeenya ijoollee Saa'udii ilaala asuu wayya xiqqoo biyya Kaayiroo kana Saa'uditti amma achi akka nama waan gaarii wayiitiif biyya ba'u biyya baata gaafa achi geette hoolaa eeyda tiiskee biyya keenyatti namni tuffatu san taata gaala eeyid re'ee eeyid tuffii garte waan biyya keenyatti namni tuffatu tiise jedhee si arrabsu san argite tiise masan taataa jechuudha Saa'udi Arabiyaa kanatti xiqqoo Kaayiroo kanatti waan akkasii hin jirre malee Saa'udi Arabiyaatti amma hoolaa eeyda hojiin kabajaadha garuu biyyatti kabajaa waan jedhiniidha amma dubbiin namni tokko hojiin kabajaadha jedha dhuguma kabajaadha garuu biyyatti maan kabajiin abbaa keetii maa re'een eegin aayyoo keetii loon maan tiksin kama biyyaa san tiisku jirta barri lamee wanni tiin godhu qabdan dalagaan tuffiin qabduu dhuguma ta tuffiin qabne maa biyyatti hin dalagate gaafii namatti ta'a kanaaf biyya alaa muudannoo hunda keenyatti warri biyya alaa kan nuti ofumaa wal beeyna warra biyyaatitti sobuus ni dandeenya rakkoo hin qabu jarri hin beekan ittillee ni sobna abshiru jarri nu hin beekan waan gaarii keessa jiru itti fakkaata ammas akka nu barandaa namaa teennee waan adda addaa funaannee itti erginu hin beekani beeyta wayi muudannoo biyya alaa mee namni gaafa biyya galtu gaafa biyya baatu jechuu gooti waan amma isin jedhu kana waan taatuun se'in waanuma ajajjuu wayii gartee ajajjuu biiroo keessattuu ijoolleen barumsa fixxu barumsa fixanii akka waan dookumentii faayidaa qabu dookumentii saniin biyyaa ba'an dookumentiin kee namni ol fuudhee ilaalu hin jiru dookumentiin kee paaspoortii kee iqaamaa kee paaspoortii kee yalla shaqaalaa siin jecha garana siyaamaa garana si arrabsaa akka fedhan si godhan wayi raajii dhaabar innaa akkasiiti waan baay'ee haasoyna gana yeroo kana boodatti jechuudha waan baay'ee haasofna odeessaalee isin qoodirra kan hafeen isin bashannansiisuuf jedheeti namoonni natti aarta yoo jiraattan dhiifama baay'isawee har'a viidiyoo illee isinitti dheeressee narra laalina
Ka maal waan gaarii haasa'anii viidiyoo irratti smarra koo Facebook irratti su'aala mazadii haasa'anii. Ganaa kana caalaa live dhufee laallu waan isin koflisiisu kana isinitti himuuf deema. Raajiidha waan biyya araba kana haasofteen fixxu. Waa'ee shamarran keenyatti haasofteen fixxu. Waa'ee dhiira keenya haasofteen fixxu. Walumaa galatti waa'een biyya ambaa kun dinqii guddaadha. Dinqii. Rabbiin biyyuma teenya sanitti nu galchee xiyyaaruma tamanyaa ture san yookaan immootu waanuma adda addaa kan tamanyaa ture san waaqayyo isa nu haa hiru jedha. Turtii har'as waliin godhee asumaanin xumuraa asiinumaan naannoo ani taa'ee isinii waraabaa jiru isin daawwachiisa. Guyyaa har'aa yaa'u mana kiyya jira. Mana jira. Uloo akkuma isin argitan kana baadiyyaa fakkaata kan kenna dhiiroo baadiyyaa. Agartanii? Abeet mataan kun lana gishirata namni narraa haachisullee jiru haada dhunaan hin jettanii nan gorsitan sila isin warri hordoftoota qiyyaa ummaa waanatti nimu. Nan gorfattanii ani keessanii miti. Ani nda'uum isinirraa haadhaan jira dhugaa rabbi. Na gorfadha ani keessa waan ta'eef reedii hanqinni kee kana immoo ciminni kee kana namaan jira namni isin immoo naan hin jettan koomentii yaada keessan bichaa kennattanii ustaanii yaadni keessanis garuu anaaf baay'ee na jajjabeessa hedduu natti tola. Baay'isawee wanni isin galateeffachuu barbaadu maali ni beektaa? Namni hangaarraa amala badaa hin jiru na jala nama arrabsu argine koomentii gaggaarii malee. Koomentii kana akkanatti itti fufaan dhaamsa kootii isin jaaladha isin kabaja fayyaa naa ta'a. Bye.